Maashaallah harallee akkuma isin argartanii meeshaalee biffee yookaan geexii biffee qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Akkuma isin argitanii meeshaalee seetti kanneen namoonni hedduu na gaafatanii turanii akkasuma meeshaa jabanaananii feermusii seetti meeshaaleen kana qofa miti meeshaalee hedduu jechuudha isaanii biffee namni hedduu na gaafatanii turan jechuudha meeshaalee hedduu babbareedu qabadhee isin dhufee jira. Viidiyoon kun isin fayyada waan ta'eef viidiyoo kana hanga xumuraatti subscribe like share gochaa na wajjin turaa isiniin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu bakka jirtanitti nagaaf kabajaan kiyya isin biraa jiraatu jecha shamarka fuunee amantiif kutaan osoo addan qoodin kan biyya keessaaf kan biyya alaalee kan kaabaa kan geebbaallee hundi keessanii jaalalaa fi kabajaan kiyya bakka jirtanitti isin biraa ga'u jecha harallee zulaan meeshaalee mana keessa jechuudha meeshaalee Dubaay irraa galee jechuudha qaxxitaa Dubaay irraa dhufe meeshaalee hedduu babbareedu qabadhee isin dhufee jira akkuma san argitanii saaniin dura isin mul'isuun kookisiiti inni kunillee kashoorbaati jechuudha wal xiqqaa guddaa jira argitanii akkuma san argitan kana inni kun ammoo kan gubbarraa kun ammoo xiqqaa sanii gadiiti walumaa galatti saaniin seettiin kun firee 48 way firee 40 walumaa galatti firee 40 way jechuudha akkuma san argitan maashaallah meeshaalee hedduudha yoo kana ilaaltan xiqqaa isin fakkaachuu mala garuuyyuu firee martuu firee jaha qabdee xixiqqaan firee jaha gurguddaan firee jaha zirgiin firee jaha hundi isaa fakkeenyaaf kunillee firee jaha qaba walii galatti jechuudha firee 24 ta'ee 44 ta'ee 48 ta'ee naannoo san jechuudha 48 natti fakkaata meeshaaleen kun shaklaadha gatiin isaa garuuyyuu widdiidha namoonni jaalatanii bitachuu dandeettanii akkasuma immoo saanii shoorbaa kophatti bituu irraa saanii kookisii kophatti bituu irraa zirgii kophatti bituu irraa saanii ruuzaa kophatti bituu irraa waa hedduu saanii waxii itti qicaan kophatti bituu irraa waa hedduu jechuudha waa hedduu of keessa qabatee jira akkasuma saanii kitifoo adda bituu irraa waa hedduu bakka takka irraa argatanii bitadhaa isin jedha taasisa saanii feermusii seetii kana itaansee kunillee ka kookisiiti jechuudha maashaallah feermusii seetii akkaataa isin barbaadanii fi saayizii isin barbaadanii fi diizaayinii isin barbaadanii jabanaa aananii jechuudha jabanaa aananii firee tokko osoo hin taane hedduutu jira jechuudha namoonni meeshaalee akkanaa kana barbaadan meeshaalee Dubaay irraa seene jechuudha burcuqqoo warqaammaa kanneen jookii boombaa kana hedduu jaaladha wallahi hedduu jaaladha yeroo sargii kiyyaa jechuudha dhugaa jirtu sin hima hordoftoota kiyya keessa nama tokkotu iyyuu naa bitee jechuudha kennaa hin beektanii nama tokko nama hedduutti himee hin jiru akka tasaa nama muraasatti hime jechuudha akkasumas burcuqqoon kun kashaayitillee bishaanifillee ta'a hedduu bareedu jechuudha meeshaa babbareedaa orijinaalii Dubaayii kanneen geexi biffee keessanii jechuudha biffee keessa jechuudha haa xiqqaatullee guddatullee meeshaaleen babbareedaa akkanaa kuyyoon jiraatinii biffee hojjechiifachuun homaafiyyuu namaan fayyadu jechuudha maaliif jennaan biffee saaloonii kaa'atanii meeshaa babbareedaa kana jechuudha itti fayyadamu qofaaf miti beekaa wanta isin beekuu qabdanii biffee keessa akka bareeduufillee saaniin kun firee sadii jechuudha saanii feermuuziidha inni kun ammoo shaklaadha nama hedduuyyuu bitee jira saanii shaklaa kana jechuudha abbaa firee sadii kana inni kunillee shaklaadha kun ammoo iyyuu baradistiidha akkuma san argitanii ka gara naannoo kun kan saarbisii hedduu bareedu argitanii firee sadii garaan isii keessi akka xaawulaati jechuudha garuu horoom akkas guutuu hin qabu dhugaa jirtu isin hima hin bareedna malee siinii bunaa tanneen argitanii jalli isii kun wanta akka mukaa wayiiti jechuudha maal jedhaniyyuu qoluu jalli isaa kun waan akka qoluu wayiiti isiniin ja'a waan akka mukaati siinii babbareedaa kanaa karaarri isin barbaadaniin jira jechuudha namoonni barbaadan bitadhaa isiniin jedha siinii babbareeddoon dhuftee jirti tabuna yeroo wal jijjiiraa dhufti hin beektanii akkasuma ammoo siinilleen kamuu darajaa qaba akkuma gatiin isii garaagaraa bareedinni isiillee wal caalaa deema namoonni barbaadan bitadhaa isiniin jedha ammoo wanti haarofti rakabotiin kun haaraa dhufee jira rakabotii kana argaartanii jalli isaa kinooti isa kana jechuudha teebiliin homaamni illee hojjechiifama majlisni illee hojjechiifama jala isaa kan akka galu jechuudha maashaallah rakabotii safeedii jechuudha tanaan dura viidiyoo wayii irratti geexii akkanaa kana mana keessan irratti majlisa keessan wal fakkeessitanii fannisfachuu dandeettan kan isin jedhu kun safeedii akkanaa kanneen argitanii karaarri majlisa keessanitti wal fakkeessitanii xiqqaa guddaa jiddu galeessa yoo gaffannistan hedduu bareeda ilillaan kana namni hin beekne jira qoodaa irratti waan garaagaraa irra godhanii ilillaan kana jechuudha elellaaniin akkana dalagame safeediin kun jechuudha yeroo wanti martu jijjiirama jechuudha namni barbaadan bitadhaa isiniin jedha yeroo kabati Dubaay
biraa qabaattani inni kun biratti baay'ee barbaachisaa inni biraa ka qimamite jechuudha kuni seetti afurii saarvisillee akkam ofirraa qaba hedduu bareedu jechuudha namni barbaadan bitadhaa sinin jedha jalli isaa shaklaadha gubbaan isaa pilaastikii saarvisiin isaallee pilaastikii kun ammoo shaklaadha namoonni barbaadan bitadhaa sinin jedha saanii waxii biffee jechuudha isi bira ammoo burcuqoon tun natti tolte jennaan anillee bitadhe isiniifillee isiniif waraabee jechuudha akkuma isin argitan kana ka muuqiitii buna garagaraa shaayii garagaraa